akkamitti yaadda turte gaafa kiristaanummaa keessa jirtu islaamummaati? Namoota muslimaallee akkamitti ilaalta? Walumaa galatti. Ani akka diinaatti ilaala nama ajjeese nama gumaa beektu akkaataatti gorfamnii fi akkaataatti dhageenyu akkaataatti leenjine ani ammumayyuu dhugaa dubbachuuf iddoon jirutti akka magaalaa jirutti walitti qabaa waldootaaf dhugaa ba'umsa wangeelaa irratti leenjiin kana baay'ee gadi fageenyaan kennama. Egaa jalaa nu baase malee wixata miilanaallee hin qabnaayyuu irrattis qophaa'aa jirra. Amantaa kana yoo dhabamsiisuudhaaf namoonni kun hundinuu gara akka amantaa kana dhufaniif namni itti dhugaa ba'ama dhufuu danda'a as keessaa naannoo ni jiru itti dhugaa ba'uun illee yeroon dhugaa ba'uyyuu akkan gara amantaa kana dhufu otoon beekuun itti dhugaa ba'a maaliif achi keessa waan hin jiru garuu akkan dhufu waan hin beeku bilbila isaa qabadhee baay'ee na gorsaa ture tokko isadha. Innaa kanaaf amantii kana yeroon kiristaana yookiin amantaa duraa keessa jiru ilaalchuma sammuu koo keessa ibsuu hin dandeenye na keessa jira. Gabaabumatti ilaalchuma amantaa sirriidha isaan namoota sirriidha jedhee ani sammuun koo gaaf tokko of keessatti isaan hawwatee fi isaan beekee of keessatti ilaaleen beeku of keessas kaa'een beeku. Maaliif irratti qabsaa'u nama irratti qabsooftu tokko akka dhabamsiiftu akka balleessitudha. Innaan akka ajjeeftu otoo hin ta'in amantaa sana laaffistee gara amantaa kanatti akka goota waan inni kun oskaa baay'ee qaba asirratti hin dubbadhu wanta baay'ee waan ta'eef kanaaf ilaalchuma sammuu koo keessaa ibsuu hin dandeenye qabaaf duratti. Ani muslima jedhama. Muslima kam? Muslimni lama hin jiru. Maal hedduu jira? La muslimni lama hin jiru. Muslimni lama hin jiru muslima dogongoraa fi muslima sirriitu jira malee. Ma kitaabni lama hin jiru. Kitaabni lama hin jiru. Kitaabni tokkichuma ka muslimni qabatee deema. Muslimni lama hin jiru ba tokkichuma. Muslimni rabbiif bulu kan karaa haqaara deemu karaa Nabi Muhammad irraa alayhi wasallam ka deemu kanuma. Kitaabni lama kan muslimni kitaaba lama hin qabu ba. Qur'aanuma tokkichuma kanas. Muslimni dogongoraan jira jechuun dogoggora hojjetan maal jechuudha? Fakkeenyaaf muslimni sagaagalummaa dalagu jira onaan jette muslimni yaada hammaataa qabaatu jira onaan jette siin jedhe muslimni farshoo dhugu jira onaan jette jira siin jedhe muslimni hatuu jira onaan jette jira siin jedhe garuu islaamummaa hin ajjamne kun muslima dogongoraa jedhama. Muslimni hanne jira muslimni karaa islaamummaa deemu jira muslimni yaada dogongoraa hin qabne jira jira warri karaa haqaa deemu kun ammoo islaama haqaati kun ammoo dogongoraadha muslima dogongoraa jedhama kitaaba lama hin qabnu nuti muslimtoonni. Kiristaan namuu kitaaba lama qaba amantii lama laala. Kun macaafa kophaa qaba kun illee macaafa kophaatti qaba. Muslimni ammoo kitaaba lama hin qabu. Tokkichuma. Okay, kitaaba lama hin qabdani garuu. Kitaaba lama hin qabnu yaadni fakkeenyaaf amma biyya keenya yoo dhayxeetiin jette biyya keenyatti fakkeenyaaf nuti salafiyyoota jechuun salafiyyoota qofiin jedhan jiru salafiyyoota jechuun warra duraadhaa hordofu karaa Nabi Muhammadii fi barattoota isaanii fa'aa akkas deemuu qabna akka jedhu. Amma suufiyyoota jedhanii ahbash jedhanii uumamu jedhanii namoonni yaada biraa qabaatan jiru. Karaa kana hordofna karaa kanaan deemne sammuu dursi nama algoona jedhee kan deemu jira. Kun dogongoraa jedhama. Muslimni dogongoru jira yaada hamaa qabaatu jira jiraa siin jedha. Garuu muslimni lama hin jiru. Muslimni tokkichuma. Haa ta'u garuu muslimni dogongoraan jira. Muslimni dogongoraan jira. Siin jedhee akkasumas sitti hima. Kitaabni lama hin jiru ka. Osoo kitaabni lama jiraate fakkeenyaaf kun quraana biraa qabaate kun ammoo quraana biraa osoo qabaate falaas muslimni lama siin jedha. Sigaltee muslimni lama siin jedha. Garuu kiristaanummaan akkasidhaa miti. Peenteen kan biraa ortodoksiin kan biraati. No, kunillee macaafumatti amanuu isin garuu qoodanii akkuma nu gaafattan sanatti muslimni illee gosa baay'ee akka ta'e annan beekan. Namoonni hedduun hin beeku. Ani maqaa isaanii isinitti hima jechuudha amma. Yoo barbaadan. Muslima Shi'aa kan jedhamu jira. Sunnii kan jedhamu. Shi'aa jechuun maal jechuudha beektaa isaa? Qo'aa gaasanitti hima. Habashii kan jedhamu jira. Shi'aa jechuun jecha jedhuun beektu barra koon kan kee. Shi'aa jechuun beektaa? Maaliif isin kan hordoftan natti maakaa muslima kam hordoftu isin natti himtani maal? Ani muslima tokko yoo hordofan islaamummaa hordofa malee. Shi'aa jechuun siif hin galle bar shi'aa jechuun jechuma kanan beektu. Na dhageeffadhu meeroo takka. Shi'aa jechuun barri yaada malee. Yaa Rabbi kee mucayyoome. Mee dhageeffadhu meeroo takka waan siin jedhe kana. Shi'aa jechuu fi
Sunnaa jechuun kunni hundi isaatu waan naadhaa miti bara eenyu kana islaamummaadhaa miti. Yaada waan namni deeggaru fakkeenya shi'aa jechuun warra Huseeniif dubbatu jechuudha. Warra Huseeniif caalatti dubbatu jechuudha. Huseeniin daangaa dabarsan malee. Sigaltee warra Huseeniif dubbatu jechuudha. Qarqaartota jechuudha shi'aa jechuun. Quraanumatti fayyadamu miti isaanis ustaas quraanumatti fayyadamu bar garuu barsiisummaa keessa wal adda akkaataa salaataallee jechuudha. Quraana keessa waan shi'aa jedhu jiraasaa? Amma isin waan naan jecha hartasan naa ibsaa kaasarratti. Huseen sun eenyudha? Siif ibsu jira bar siif hin gadin malee. Akkasiin jedhee shi'a biratti haa ta'u warra sunnaa biratti yookaan musliima addunyaarra jiru guutuu isaadha jechuudha. Kitaaba biraa qabanii kitaaba quraana malee kitaaba biraa qabanii? Kitaaba biraa qabanii siin jedhe. Quraanumatti amanuu bar garuu Okay, quraana garagaraa qabanii siin jedhe. Yeroo takka dhaggeeffadhu sirriitti. Quraana garagaraa qabanii siin jedhe. Kana hin beeku gaani garuu. Hin beektu. Khalaas erga hin beekne waan hin beekne irraa callisuudha. Quraana garagaraan qabu musliim. Fakkeenyaaf jechuudha ustaaz. Yeroollee shaadaa qabsiisan akka keessan kana miti isaan jechuudha. Sigalee. Wal addaa jechuudha. Akkaataa salaata keessanillee. Ani bar yaa mucaa akkasiin jedhe yoo dhaga'u jiraate. Musliimni dogongoraan hin jiru siin jechuu jira. Qaatara sitti mu jira. Musliimni dogongoraan abadan. Warri Iraanii amantii isaanii. Dhaggeeffadhu yeroo takka mee yaada kiyya si ibsati mee dhaggeeffadhu mee. Tole si ibsa yeroo takka na dhaggeeffadhu yeroo takka dhaabbadhuuti. Fakkeenyaaf amma shi'aa haa ta'u khawaarijaa warra jedhamantu jira baay'ee jiran. Gurupiin garagaraadha jiraachuu danda'a. Si galtee gurupiin garagaraadha jiraachuu danda'a. Gurupiin kun hundi isaatuyyuu islaamummaadhaa miti. Islaamummaan gurupii keenya jedheetiin yaamu. Akka nuti hubanne kanatu islaamummaadhaa jedheetiin dubbatamane. Fakkeenyaaf amma shi'aa akka jettu shi'aa jechuun maqaa islaamummaatii miti. Shi'aa jechuun gurupii tokko kan waan maalii dubbatu kan waa Aliyyi dubbatu waan Huseen ifa dubbatu jara kanatu imaama ta'uu qaba jara hoogganaa ta'uu qaba jedhanii waan dubbatanidha. Si galaa miti as jirtaa mucaa? Nagaan jiraanitti. Waas deebiitti na wajjin haasa'e. Si galtee jarri kun hundi isaatu quraanuma qabatan laal. Hundi musliimni addunyaarra jiru guutuun quraanuma tokkicha kana. Kan biraadhaan jiru. Sanbiratti ammoo quraana kan akkaataa hubannaa keessatti dogongoree kan hubatu jira. Fakkeenyaaf shi'aan dogongoranii hubatan karaa maletti quraana hiikkatan. Kanuma karaa maletti quraana hiikkatanii jallatan. Nabi Rabbiillee alayhi salaam himanii jiran isa kana namoonni hedduun gurupiin garagaraadhaa akka argamuudhaaf deemu islaamummaa keessa garuu hundi isaatu ibidda akka seenu warra karaa isaanii qabate malee hundi isaatu akka seenu dubbatan. Jarri kun dogongoroota warra islaamummaa irraa maqee jedhama warra karaa Nabi Muhammad irraa alayhi salaam maqee jedhama. Kan biraallee yoo dhufe dogongoree quraana kana karaa malletti hiikkate. Garuu ammoo akka kiristaanaati miti. Kiristaanni ammoo macaafa lama qaba. Pheenxeen kan biraati. Qaanoonaan isii kan biraa kitaabni isii kan biraati. Hayyee amma dubartii dingilii hin qabne ajjeesita dingilii qabdu dhiifadhu jedheen. Isintu jedhe isa kana maal jechuudha? Okay. Wangeela kan kee matsaafa kan keettitu akkas jedhaan sin jedhe seenaa sii kan nu ragaa? Innaa lillahi innaa ilaihi raaji'uun lamaaniyyuu basalaam waalawaa. Akkas waan sin jedhe intala yoo ati dubrummaa qabaatte si fudhanna yookaan si ajjeesna. Na ajjeesa hin qabu kaatayyo. Ajjeesaa tana bas duuta duraanuu deema. Bakka furduu heenu. Oka allake muramte muramte. Seena. Abeet. Wayye. Abiyyiin amma yoo rakkana jedhe wangeela dhiisi quraana dhiisi. Abiyyiin dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa ta qabdu dhiisaa yoo jedhe sirriidha moo hin deeggartamoo hin balaaleffatta. Nan balaaleffadha. Maaliif? Durbummaa namni heerumee abbaa manaa qaba ta'a tayyib. Kanaafuyyuu yeroo amma namni durbummaa qabu hin jiru jedhee yaada. Dhiisime yaake. Akka ta'e okay waan jedhu waaqayyoon dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaa jedha sirri miti. Hin jennu waaqayyo sintu jedhe akkamitti akkana hin jedhamu. Siifin kan yoo wangeelli kan kee akkas jedhe na deeggartamoo waaqayyo wangeela kee deeggarta.
Seenaa. Deeggaruun waaqayyoon deeggaru. Okay, gobas baasaaf jiran macaafa kana maanni kun quraana moo macaafa? Matsaaf ነው Macaafa yoo macaafa mee? Eshi siifin bana seera keessa unas keessa seera lakkoofsaa meeqa laal seera lakkoofsaa mata duree maal jedha laal seera maaliiti? seera lakkoofsa 31. Okay. Bakka sana naa dubbise kun bakka kana qalamatti si godhe sana. Amma ijoollee keessa dhiira kan ta'e ajjeesa dubartiin warra dhiiraa wajjin ciisanis beekan ciisanii hin beekne hundumaa ajjeesa dubartoota Dubartii dhiira wajjin. Ati dubbisi asirratti natti mul'achaa hin jiru. Sirri dubbise kaaboon hin mul'ata. Atumaan akka dubbistuufin si garsee bara. Ila isa garanaa kana mul'ataa raayi. Okay, dubbise yesan wangeeraan si dubbise yee. Dubartoota. Dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumas ajjeesa dubartoota dhiira wajjin ciisan hin beekne hundumaa garuu ofii keessanii garuu ofii keessanii jedhe akkana maal jechuun nu ibsime hiikinu maal jechuun maal lamaan kan nuyi maal jechuun Kanaa fi kana. Madaan natti kaate dhiifama. Madaan si kaate. Kun kaan madaamessi kaate de.